أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله أن نغان صفاته داود جرتو آمين سنيف لنا كان بعيته نكمتي وفتاق اللي تجركنا مقا داود كان ما بافتا كو انجلا داود نما يكام عدامي مقا نسات اللين يوتيو yoo ta'e miti ka nama tokko hattuu tokko maqaa hattuu saniin baafatta hiikaa maqaasaa yoo ilaalte immoo hiikaan fadhaa ta'u daawwid dura daawwid biraan jira daawwiti biraa immoo hin jira daawwid dura daawwitichuun maqaadha maqaa eenyummaa beeke daawwid kun akka wangeela nama qulqullu moo nama yakkamaadha nama hojii waaqayyo raawwatu yaa ajaja waaqayyo eeyyee daawwid ejjaadhan jettu nama ejjaa amma fakkeenyaaf nama tokko ejjaa ilmoo tante nama amma fakkeenyaaf gammachuu nama ejju tokko beekte ejjaa itti baafatta maqaa isaa saniin baafatta fakkeenya siif ni ta'a namni ejju tokko an fakkeenya isaa irraati eenyummaa isaa irraa maaliin godha maqaadha malee amma maqaa isaa san fudhachuu jechuun isa jaalachuu maqaan kun isaa dhufe maqaa isaatiimi daawwid jira daawwid irraa fudhame miti eshi maqaa isaa maa baafatta jechuun nama gaarii miti akkatti amantaami amma akkaataa ati itti ilaaltuu fi sirraa dhiisee iyyasan okay ati pente ortodoksi kiristaanadha wayyaa rabbii okay kiristaana keessa ortodoksi namoo dameen kee ortodoksi moo pente doomineeshinii akkasillee badaan deeggaruu akka kootti akka yaada kootti dirqama deeggaruu osoon deeggarin deeggaramee jira wangeelli addunyaa bahee jira 80 takkaa fi 66 waan ati deeggartuu miti mirga filannoo qabduu miti barolii wangeela 66 wangeela 66 pente dha kanaafu jettan jedhe dhugaa keeti argatte jedhe jettanii rakkoon qabu yoo pente kanaami kunoo eshi bakka akkasii miti eeyye tole in fudhattaami wangeela guutummaa isaatti ameen nama kana jaalan ifichatti amanaa jedha dubbii waaqayyoof fudhachuun dirqama ta'a yoo hin fudhanne rakkisa booda deemtee ati afaan oromoo siif hin galu naan jedhin ani oromoodha atis oromoodha miti walii gallaami walubachaa afaan tokko afaan oromoo jecha qubee jecha loqoda naannoo irra yoo wal dhabne malee afaan oromoo dhibbatti anaafetiifis ni gala hin barreessin hin dubbisne siif hin galu afaan oromoo akkanatti ni kamuu naan jechuun dikshineerii itti ilaalla jecha nuun galle sana wangeela mika itti ilaallu afaan tokko qubeen jechi tokko yoo siif hin galle dikshineerii laaltama wangeela laaltama quraana laalta iski maatti jechi tokko yoo siif hin galle jecha tokko amma jechuun jecha haarawa afaan oromoodha yoo siif hin galle wangeela irra dhayixee hiikoo isaa laallattamoo quraana irra dhayixee laallattamoo dikshineerii dhayixee laalta okay gaaffii kana gaafattuuni amma wanti hundumtiyyuu kontekstiif aawdii qaba mitiire akkaataa sanatti hubannoo sanaan hin hubadha malee wanticha wanta dishineerii irraa hubadhee akkaataa sanatti hubachuu dhiisuu danda'u qaba waan ta'eef. Okay, fakkeenyaaf daawwid min maalatti noo afaan oromootti maal jechuu daawwid jechuun? Daawwid jechuun afaan oromootiin kan jaallatame jechuudha. Eessarraa fudhatte? Hiikoo daawwid itti galchu afaan maal? Naa kannime? Daawwid jechuun afaan Ibraayistii. Afaan Ibraayistii jechuun hanga si gaafadde wangeela afaan daawwid jechuun oriijinaalli isaa maali? Hiikoon isaa maali? Hiikoon isaa? Daawwid jechuun hiikkaansa kan jaallatame jechuudhaani. Kan ammoo hiikkaa macaafa qulqulluurra jiru.
nagaa maani miti. Hiikoo isaasan Daawit jechuun waaqayyoota Daawit jechuun akkana jechuudha sagalee waaqayyoo akkas jedhe moo namaatu itti moggaase? Kun ikkoo hiikkaadha. Hiikkaa sagalee isa kana hiikkaasan waaqayyoo hiike moo warra dikshineerii jechuun hiikoo waan takka warra sabaaf ibsu jechuudha afaan ofiitti sabaaf warra ibsu jechuudha. Hiikoo sana waaqayyootu gartee Daawit jechuun akkana jechuudha gara raajiitiin dubbate moo namaatu hiikoo isaa gartee nu ibse? kana jedhee si ibsuu hin danda'u. Kun amma fakkeenyaafi. Okay, amma fakkeenya waraabbii keessa kan okay. Amaanu'el jechuun waa'ee afaan Oromooti. Qubee afaan Oromoo irraa hundaa'e miti. Jecha ruutiin isaa hundeen isaa afaan Oromoo irraa hundaa'e miti. Waraabbii keessa kaa'en. Amaanu'el waaqayyoon wajjin jira. Waraabbii keessa kaa'en ni beekam jecha waraabbii keessa jiru. Nama afaan Oromootitti hiikeetu dubbisan dubbitee Amaanu'el jechuun waaqayyoon wajjin jira jechuutti hiikee moo waaqayyoon dubbate? Jechicha moo? Kana waaqayyo dubbate. Oh, Amaanu'el jechuun waaqayyoon wajjin jira jechuudha kan jedhe. Gaafa afaan Oromootii kan akkasidha. Amaanu'el waaqayyoon wajjin jira jechuudha afaan Oromootiin. Inni kana waaqayyoon hiikeme Amaanu'el jechuun akkana jedhee jechuun waaqayyoon hin dubbanne ka. Kuni waanuma kirkiriinsa yoo jecha waraabbii keessa yeroo kaamu waraabbii keessa yeroo kaamu jecha san jecha eenyuti? Jecha isa jalqabaa ibsaa jira laama. Jecha eenyutu kaa'e eenyu ibsee kaa'e? Amaanu'el jechuun amma afaan keenyaani na dhageessaartu miti la afaan keenyaani amma Amaanu'el yoo jenne Amaanu'el jechuun maal jechuu akka ta'e nuuf hin galu nuuf. Kanaafuu eenyu kaa'e afaan Oromootitti waraabbii keessa kaa'e eenyutu sii galche? Ikkoo irra barreessanidha akka kun ikkoo. Kanaafuu namaaf barreessee dikshineerii jechuu bara hiike namaas sii kaa'emi? Silumayyuu wanta akkasii ikkoo namaa fedha malee waaqaa mitiim silumayyuu. Namaa kaa'e jedhe akkasii walii galle. Okay, Yesuus jechuun hoo afaan maaliiti? Yesuus jechuun? Yesuus jechuun afaan warra Ibrootaatinidha. Maal jechu afaan Oromootitti? Yesuus jechuun immoo? Akkuma Amaanu'elitti hiikkoon isaa waraabbii keessa kaa'emee maal jechuun maalatu no? Afaan Oromootitti Oromoon takkaan ani afaan Oromoo niin beeka gammachuun eenyuun maqaa qubee Arabaarraa dhufuu hin beeka. Yesuus jechuun kun kan maaliiti? Afaan maaliiti? Afaan Oromooti mitiimi? Afaan eenyuti kun? Eeyyee. Afaan eenyuti? Yesuus jechuun afaanuma warra Ibrootaatinidha kan inni waan ta'ame. Ibroota? Kakuu aara. Yesuus? Okay. Iyesuusoo? Iyesuusii? Iyesuus afaan warra Oromoon isin Oromoon kiristaanaa Yesuus jettan. Amaarri Iyesuus jedha. Faranjiin Jiisas jetti. Yaa. Kami? Maqaan oriijinaali isaa kami? Kun amma hiikaa maqaa irrattidha yaani. Maqaan inni kama? Ati amma Daawit yoo taate Ameerikaa dhufte maqaan kee gammachuudha ta'a? Baasaboorri kee? Amma kun maqaadha. Daawit jechuun maqaan hin geeddaramu maqaan isa hin jijjiiramu ka. Yoo ta'e iyyuu hiikaa maqaa sanaa hubachuun yookiin qabaachuu qabu. Fakkeenyaaf amma. Okay, amma si gaafadha. Amaarri Yesuus hiiktanii Yesuus maqaa Oromooti moo maqaa saba biraati? Amma hin kofalin ka deebisi ka. Kun ikkoo maqaadha. Maqaa eessaa dhufe? Maqaa Oromooti. Maqaa. Kun amma taphataan tokko jira Jiisas jedhamee kan taphatu beektamti. Abboo sanarraa dhiisan wangeela irraan si gaafachaa. Wangeela kanarra Yesuus jettaniimi? Eeyyee. Hiiktaniiti maqaa Oromootitti hiiktaniiti Yesuus jettanii? Jiisas, Yesuus,
Maal haasa'u The same gurbaan as. Jesus, Yesuus. Tokkumadha. Waan siin jedhe manni maal ta'e jiran. Waan jedhe abdiin hin jiru. Kunoo galeera. Sanim. Waan jedhe. Nama galchan akkas ta'a. Koppiliin Oh, akkasiif nu assalamu alaikum. Taap godhaya. Waan jedhe yes okay. Yesuus afaan eenyuun naan jette originaalli isaa Daawit afaan Oromooti. Like afaan Oromoo miti maarsitii. Goobas Yesuus afaan Oromooti. Amma Abbuu Mu'aazidha miti amma kan keessan. Arabarra san araba. Ikkoo the same as. Okay, Yesuus afaan eenyuti? Amma kun kirkiriidha maqaa kana. Kirkiriya ani maqaa hin beekne nama tokko maqaa isaatu hin beekne isa dhufe Yesuus maqaa Oromooti ani maqaa Oromoo hunda nan beeka maqaa Amaaraatis nin beeka maqaa Oromoo Arabaatis nan beeka Yesuus kun maqaa saba Oromootirraa himoo maqaa saba biraatirraa? Like amma sirra deebi'ee kan jiru maqaan kun maqaa nama biyya saba Israa'el keessatti kan dhalateedha. Waasi gaafadha eessa dhalate? Waasi gaafadha ergamaan Waaqayyo Maariyaam dhufeemi? Eeyyee. Gaafa dubro maqaa eenyutti itti moggaasta jedheen? Okay. Daawit maqaan keen keessi galee jira. Si galaa jira. Jechuun si mormu wiin si godhuuf miti. Dhugaan akkasiifis galu anaafis galu. Waan nu jidduu jiru jira waan caafamee qalame goggogee jira wanti kun barreeffamee addunyaaf raabsamee jira. Ergamaan Waaqayyoo gama Maariyaam dhufe dubroon ilma hin deessi maqaa isaas bakka bira Amaanu'eel maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta jedheen himi. Okay, ergamaan afaan Oromoo dubbe okay Amaara biroo maal jedheen dhaqee Amaara warra Amaara biraa noo. Yesuusuma dhaqqa. Warra Faranjii biroo dhaqee maal jedheen? Wayne. Kun kirkiriidha jenna taanaani. Okay, Jesus Maariyaam. Okay, siga Maariyaam. Yesuus jettee ergamaa Waaqayyo itti moggaafta jedhee immoo Yesuus jettee itti moggaafta jedhee immoo Jesus jettee itti moggaafta jedheen ergamaa Waaqayyo gaafa itti dhufu. Kun hiikaa maqaadha bakka amma. Kamirraa hiika. Okay, hiika. Yesuus jechuun afaan Oromooti. Okay, hiika naan jetta Daawit. Hiika naan jechuu jirta Yesuus jechuun hiikaadha. Anta kan dhageen Yesuus maalatu nuni hin beeku. Yesuus jechuun maal jechuutti hin beeku. Hin beeku dhugaa na barsiisu. Ammas waan hin jechuu jiru pointiin keessi galaa jirtiimi. Kuni harmeente gaafa dhalattu gaafa ilmoo gaafa deettu ati fuutee ilmoo gaafa harkattu gaafa atii fi ati manaa maatiin tante itti moggaaftu maqaan itti moggaaftu maqama Oromootiin saba Oromoo taate akka Oromoo itti moggaafta afaan addunyaa hundaan Ingiliffaanis fiddee itti moggaaste Amaariffaanis itti moggaastamu maquma tokko ka afaan maatiin tante haasoitu itti moggaaftu. Daawito. Naan galli gaafichatu oko. Gaafa fuutee ilmoo argattu maqaa tokko itti moggaaftaa hin feetu maqaa biraa jechuun maqaa afaan saba addunyaa kana hundaan itti moggaastamu maquma afaan harmee ta'eeti maqaan daa'imaa maqaa eenyu itti moggaaftu maqaa gartee Oromoo itti moggaaftamu maqaa biraa itti moggaafta. Maqaa manatti sore maqaa hiikoo naaf qabuun itti moggaasa. Goobas hiikoo sii qabu san afaanuma keetiin afaan biraa taatus bakkuma feete tokkuma itti moggaastaami. Yaa. Okay, ergamaan Waaqayyo gaafa Maariyaam dhufe afaan Oromootti dubbate. Afaan Oromoo dhageessi turte isheen? Hin dhageenye. Ekkoo afaan isheetiin itti dubbate. Okay, wangeelli Oromiffaarraa Yesuus jettee hin moggaaftaa jedhan. Okay, Yesuus biraati Yesuus jettaan jedha Oromoon akkasitti. Amaarri Yesuus jettaan jedha. Faranjiin Jesus itti dhufee afaan Ingiliffaa itti haasaa ergamaan Waaqayyoo Jesus jedhii moggaasiif jedheen. Kamimee Yesuus kana sadii jiramoo Yesuus tokko? Akkam maqaan geeddaramu? Kuni amma
Kun amma jechaadha. Fakkeenyaaf kitaaba wayiin barreessa seenaa kankoo seenaa Abu Mu'az jedheen barreessa kitaaba kana gaafa gara Amaarinyaa jijjiirtu maqaa kiyyoo akkam gootame? Akkuma kamittiin waan ta'uu danda'a Abu Mu'az maqaa kiyya jijjiirtamoo jechootaan afaan Oromoo waan barreeffame qaala baqaalii jechoota jijjiirtamoo maqaa kiyya jijjiirta. Tokkoffaa irratti konteksticha irratti amma kan naa hubatamaa jiru jechaadha. Tokko Abu Mu'az. Abu Mu'az jechuun amma hiikkaan isaa afaan Oromootti maal jechuudha jedhanii yoon isin gaafadhe maal jettanii na deebistinaaf. Abbaa Mu'az. Abbaa jechuudha. Maal jechuudha? Daa'ima kiyyaa Mu'az. Abbaa jechuudha. Abuu jechuudha. Amma waan si galu jiru takka irraa ofu jira. Daayiversii maana gootaati. An kiyyaa fi kaan si dhiime waan Yesuus irra jira waan bu'aa sii qabu waan itti amantu. Amma Mu'aazin amma hiikkaa isaan beeku amma. Waan si gaafadhe san beekuuf isin galchin hin beekin Arabiffaa irraa dhufee isin jedhe isin dhise. Waan asii kana afaan Oromoo jijjiirtan kana. An waan na dhaggeeffadhu ka maqaan dhugaadhaa ka Iyyasuus. Iyyasuus immoo Jesus immoo Yesuus. Akkasaan immoo afaan Ibrootaa bukkeeyyuu dhaquu qabna kan Yesuus jechuun Jesus jechuun iyyuu afaan Ingiliffaatiin jedhamtiire. Jesus afaan Ingiliffaa Oromoo hundeessaa. Yesuus jechuun afaan Oromootiin maal jechuu? Egaa afaan Oromoo naan jette maal jechuu hiikoo isaan beekoni? Afaan Oromoo naan jettaa bara sanuu. Amma Jesus jechuun isiniin jedha. Laama maaf ol dubbachuu dadhabnee afaan Oromoo dubbachaa irra miti. Amma Mu'aazin akkas waan taate amma hiikkaa Mu'aazin gaafa baru afaan Oromootti maal jechuudha? Afaan hiikoo Iyyasuus jijjiira maqaan Iyyasuus kun jijjiiramee dhufe moo kan jijjiiramee dhufe? Oriijinaal akkasumatti fuudhe kaarmeensaa ergamaa Waaqayyootti kanne afaan Oromoon dubbattu afaan isiin dubbattu maqaa moggaasee fi egaa kami? Amma kun waan kiiloo kaasu mitiini. Waan diddeemi kanaafuu argite jechuudha. Yesuusummaa jechuun sirraa dhiisa kan amma. Yesuus amma jechuu jiru kun ayyee dhiise. Yesuus jiisa sirraa dhiise. Yesuus waaqama waaqaa miti. Waaqadha. Daawwitiitu waaqa jedhe immoo Yesuustu ani waaqa ofiin jedhe. Macaafa qulqulluutu waaqa. Akkasiin hin jenne afaan Oromoo sii galutti jira daawwit koo maal taate? Akka nu rakkin kaammas. Waan jedhe. Macaafa kanarratti dura siisa. Macaafni kuni dubbii abbaa keessa Waaqayyo abbaa jiraami? Miti? Leetti fufi. Ergamoota jiraami dubbii ergamoota? Miti? Dubbii harree Bal'aam. Harreen Bal'aam illee dubbatti ni jirti moo hin jirtu? Ni jira. Dubbii Seexaanii Yesuusitti dubbate haasaa Seexaanaatis hin jirtiimi? Yaa. Akkasuma dubbii Phaawulos ni jirtiimi? Yaa. Dubbii Yesuusis ni jirtiimi? Jira. Dubbiin namaallee ni jirtiimi? Namoota adda addaa? Haasawni nama adda addaa? Haasaa namoota adda addaa sun taane achi keessatti. Akkasumatti asa dhaabbata. Ofii isaaniirraa kan isaan dubbatani. Wangeela kana Yesuustu wangeela kanarratti Yesuus macaafa jedhe as kee macaafa jedhee guutu Phaawulostu jedhemo Yesuustu jedhemo Waaqayyo abbaa jedhemo Musee raajota jedhemo Seexaana jedhemo harree jedhe si gaafachuuf dirqama. Yesuustu asirratti Yesuustu dubbii Yesuus ni beekta ofii dubbate. Yesuustu ani waaqa jedhemo Daawituutu waaqa jedhe Yesuusin. Tokkoffaa irratti guutummaa macaafa qulqulluu nan fudhadha isin jedheera jalqabuma. Ani maal fudhachaa isin jedhe amma waliin galee Daawit kiyya sa'aas duraan gubu carraa siifin kana si afaanii qabullee hin feene. Yesuustu macaafa Yesuus Kiristoostu dubbiin Yesuus Maatiyos, Marqos, Luqaas, Yohaannis keessa jirti. Kaan ergaa Phaawulos barreesse hunda. Waa'ee gooftaa jedhe waan adda biyya adda addaa erge. Kaan kakuu moofaa keessatti Museen barsiisee Waaqayyo abbaan dubbate kana hundaa jira. Yesuustu macaafaan amma harkaa qabu kanarratti ani waaqaa keessani jedhemo ofiif kaataniituma Daawit mirqaaneetuma bakka bamooraaliidhaan Yesuus gooftaadha waaqa jedhe. Waan kuni mirqaanaan hin taatu mirqaanee. Baay'ee mirqaanaaf illee safaa galeetu
Naataate boot. mirqaanaas jettan keessatti kalasa deemu garuu immoo wanta ani istimoo barbaadu keessaati yookiin istimoo barbaadu keessaati Yesuus Kiristoos tokkoof tokko waaqa guutuu akka inni ta'e nama guutuu akka inni ta'e annan fudhadha. Kanammoo akkaataa itti baay'ee tanatti si ibsu qabu. Maaliif tokkoffaa irratti wanta istimoo barbaadu keessaa yoo jiraate waa'ee waaqayyoo beeknee fixuu hin dandeenyu yoo lakki beeknu taa'afu yoo jenne immoo jireenya keenya dhabna. Inni kun jireenya keenya keessatti wasaanyee guddaadha jechaadha. Kanaafiyyuu wanta dubbachuu barbaade keessaa inni tokko Yesuus Kiristoos macaafa qulqulluu keessatti gaafa dubbatu akka inni waa'ee isaa yookiin immoo waa'ee ofiisaa dhugaa ba'uun dhufne iddoo baay'eetti dubbatan kaasee. Kanaafuu hin dubbannee isa kana isin bitti luqqisiisaa jechaadha. Waaqayyo abbaan dhugaa, Waaqayyo abbaan ana malee Waaqayyo hin jiru. Ana malee bakkoota Waaqayyo abbaan waaqummaa isaa himate moo ni manne? Macaafa qulqulluu kakuu moofaa keessatti Waaqayyo abbaan yeroo baay'ee gaafa dubbifannu Waaqayyo akkas jedhe Waaqayyo akkas jedhe Waaqayyo ana tokkichadha isa jedhe in arginaaniin Waaqayyo keessa ana tokkichadha jedhee saba Israa'elitti gaafa dubbatu in arginaaniin. Akkuma kana immoo Godhead ila gaafa dhanne ilaalu Godhead kan jedhamus jiraanii. Akkas gaafa jedhu Waaqni nuti kan akkaataa itti si ibsuun qabuun waa'ee Trinity jechaadha waa'ee sadan tokkummaa akkaataa itti si ibsuun qabuun maaliif yoo afur qulqulluu yoo si ibse malee mee dhiise waan afur qotanaan siin jedhe si ibse malee naan hin jedhini wangeela afaan Oromoo si ibse afur qulqulluun barbaadu maal afaan Oromoo maal Oromoodha eekko kanadha garaagarummaa naaf si gidduu jiru sakana laanne waa takkan jiru si gaafa dafura qulqulluu hin qabdayye waan jedhe ana bukketti Waaqayyo biraa hin godhatina abboomii keessa kan jedhe san eenyu Yesuus immoo Waaqayyo abba Waaqayyo kam ana malee Waaqayyoon hin jiru jedha Isaayyaas 43:10 irratti ana duraas tokko Waaqayyoon hin jiru ana boodallee Waaqayyoon hin jiru jedha eenyu kan akkas jedhe Waaqayyo kam Yesuus moo abbaa abbaadhaan jedhu Yesuus hin jedhu iddoo sanatti abbaadhaan jedhu Waaqayyo kan jedhame abba jedha hayyasiif hima Phaawulos akka jedhu akka abbaa ta'een sima Phaawulos Qorinxoos isa duraa lakkoofsa 8 jaarratti akka jedhu nuuf garuu Waaqayyo tokkichaa jira innis abbaa jedha Waaqayyoon tokkichi eenyu innis abbaadha jedhe isa kana fudhattaani ni fudhatta Waaqayyoon tokkichi abbaa akka ta'e ati moosa kana fudhatta waan Phaawulos dubbatu keessaatti baasee si ibsaale waan naa ibsi jenne Phaawulos Waaqayyoon tokkichi abbaa qofa jedhe dhuga moo soba erga Qorontos meeqaffaatti isa duraa lakkoofsa 8 boqonnaa 8 kan waaqa jedhame maqaa isaatiin Qorinxoos har'a Daawit har'a shaadaa qabattee deemta maqaa isaatiin abshir okay tasgabbii keetiif galatoon Qorinxoos okay akkana jedha garuu Waaqayyo tokkichatu jira jedha okay nuuf Waaqayyo jedhee malee naan jette kakuma faa keessatti akka abbaa ta'e hin diddeemi akka abbaa qofa ta'een sima nuuf garuu Waaqayyo tokkicha tokkoo fi tokkichi garaagara afaan Oromoo yoo baratte walii galee nuuf garuu Waaqayyo tokkichaatu jira innis eenyu Yesuus immoo abbaadha innis abbaa isa nuuf isa waan hundumaa uume goobas Waaqayyoon tokkichi abbaadha moo ilma immoo Yesuus kutaa kana qoqqoodiin ka walitti fuufii dubbisati laa walitti fiduutti sin gaaban nuuf garuu Waaqayyo tokkichaatu jira jedhe innis maannoo dubbis innis eenyu Daawit
abbaa isa waa hundumaa uume. Goobas waaqayyoon tokkichi abbaa qofaami. Eshi. Eeyyee jedhi. Yesuusii miti waaqayyoon tokkichi. Eshi. Waan hundumaa uume jedhamti. Jedhi ka jedhi mee dura tokkichu kana tokkichu maaf jedhare. Hin jettu. Macaafni qulqulluutti dubbachaa jira maaf jechuun magaalafti biyya lafaa hongeela fudhatanii abbaa caalee waan oromiyaa keessa. Never. Maashaallah. Hin kolfiina. No san hin jenne hin kofale nama biraati viidiyoo hin arge sii miti dhugaa maqaa isaa sii miti bar nama viidiyoo abbaa caalee argise nama finfinnee jiru tokko karaarra deemaa jiranii. Waan jedhe Phaawulos waaqayyoon tokkichi Yesuusii miti ilmaa miti hafuura qulqulluu abbaa qofa jedhe dhuga moo soba? Sobaadha. Amen. Jalan dhageessanii? Akkas jiraan jiru. Akkas jiraan jiru kakkunoo. Soba? Dubbistu ila. Okay, naan dubbisa kunoo dhaabbata. Gooftaa. Daawit. Itti fufikaa. Waan addaati itti dura kamtu dura ture ka duraa kana walii gala hayyee siif hin dubbisa akka jedhu nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira. Waaqayyoon meeqa? Tokkichatu jira. Tokkichaatu innis abbaadha. Waaqayyoon tokkichi eenyu ittiin fufa? Waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa. Isa waan hundumaa uume. Okay, kan waan hunda uume eenyu? Yaa. Eenyu kan waan hunda uume abbaadha moo ilma? Ergaa wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irraa mul'inaa dhageessu. Abboo wangeela kee irraa hin miliqin kana fudhadhu waan kana fudhanne kaanis hin dhayina kan waan hunda uume Yesuus immoo abbaadha. Kan waan hunda uume Yesuus immoo abbaadha. Akka kontekistii kana keessatti barreeffamee jirutti abbaadha jedha kunuula. Kijiba moo dhugaadha? Maaf kijibaree dhugaadha. Yesuus umaan uumneemi kan waan hunda uume abbaadhaan Yesuus umaan uumne jedhi ka. Maaf akkasii wanta hin jenne maaf hin jedhan. Akkas jedheen jiru. Okay. Akkamitti ati kan waan hunda uume jechuun waan gimmaasha uume moo waan hunda uume waaqayyo abbaan? Ela amma wanta sii galu jira fudhadhee gooftaan natti hafuurri qulqulluudhaan mana seenaa jira. Amma gana guyyaa irraa kana galgala kana dhuga baatu hin taata. Nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira jedhe innis abbaa jedhe. Waaqayyo tokkicha abbaa malee waaqayyoon biraan jira ayyee. Daawit. Oko. Abbaa malee waaqayyoon biraan jira tokkichi. Waaqayyo tokkicha jira. Tokkicha abbaa malee ni jira hin jedhe leela amlaak. Waaqayyo tokko jira. Tokkichi san abbaadha malee kan biraa wayii jira hin jedhe abbaa kana malee waaqayyoon biraan ni jira moo hin jiru? Maaf kutaa kana guutummaa isaatti fuftee dubbisuu soraatteti. Ilaa eessatti itti fufa? Eeshi itti fufika. Kutichi ko yoo wal duukaa deeme malee qufaatee adda qoodame. Okay. Nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira. Waaqayyo tokkichaatu jira. Innis abbaa isa waan hunda uume. Isa nuhi maqaa isaatiif jiraannus jedha. Maqaa isaati isumaaf jiraanna malee kan biraatiif hin jiraannu. Yesuusiif hafuura qulqulluuf hin jiraannu jedha. Maashaallah musliima. Akkasumas jechuun maal jechuu? Jechuudha. Waan dabalata akkasumas fi jechuu miti. Akkasumas amma fakkeenyaaf. Afaan qofarra laa. Garee tana keessa dhiira 10 fi akkasumas dubartii 10tu jira yoo jedhe waan takka jechuu miti gobaasi kiyya. Okay, it's one. Akkasumas jechuun kanadha. Ilaa dogoggorri keenya inni guddaan kanarra jira amma. Gaafa macaafa qulqulluun dubbisnu aan akka koota akka dhuunfaa kooti gaafa macaafa qulqulluu dubbisu barreeffamtoota jijjiiran nan ilaala. Macaafa qulqulluu afaan Oromoo jiru qofaan qabadhee fiigaa osoo hin sirrii miti jechuudha goos kun afaan Oromoo. Barreeffamtoota adda
adda Fid jira abbaa akkas feete jechuu kun. fidi ingiliffaa kanuma feete fidi maatu. Okay, akkasumas Eeshi gooftaa tokko jira. KJB Gooftaan meeqaa jira? gooftaa tokkotu jira. Tokkichatu jira. Gooftaan tokkichi san eenyu? Innis Yesus Kiristoos waan hundumtuu ittiin uumame. Oka jechuun kan waan hunda uumen jedhu ittiin uumame jedha amma waan siin jedhu walii galuudhaan asirratti waan dubbatame waaqaa fi gooftaan dubbatamee mi? Yaa Waaqayyoon meeqaa jira? Waaqayyo tokkichatu jira. Waaqayyoon tokkichi san eenyu? Waaqayyo abbaa. Goobas gooftaan meeqaa jira? Gooftaa tokkichatu jira. Gooftaan tokkichi san abbaadha moo Yesuus? Innis Yesus Kiristoos. Maaltu gooftaa fi waaqni tokko asirratti? Kunooti waa'ee Tiriiniitiin ni sin jedhe. Tokko Tiriiniitii sin jedhe goobasi kiyya. Qaama waan adda gooftaa fi waaqni tokko hin sin jedhe. Asitti qaama lamaan mul'achaa ni jira. Mul'ate waan ni mul'ate gooftaan tokkichan Yesuus jedhe gooftaadha jedhe. Ani gooftaa bar Abiyyiin gooftaa Abrahaam gooftaa Museen gooftaa gooftaalii kan jedhaman lafaa fi waaqarratti gooftaan hedduu. Okay, kan waan hunda uume Waaqayyo jedhe moo Yesuus jedhe? Kan waan hundumaa uume. Okay, eenyu? Abbaa. Goobas Yesuusoo maal uume? Waaqayyoon bantiiwwan waaqaa fi lafaatiis abbaatu uume. Yesuus bantiiwwan waaqaa fi lafaa eenyu uume? Kunoo itti fufeemmoo wanti hundumtuu ittiin uumame ni jiru. Maal hiikkaa isaas? Uume. Okay, amma fakkeenyaaf qalama kana ittiin katabe. Qalama kanaan ittiin eenyu ittiin katabe? Eenyutti kataba qalama kana? Fakkeenyi kun wal fakkaatu. Qalama kanaan itti barreesse. Eenyutti fayyadamee Yesuusin ittiin uume? Eenyutu ittiin uume? Kan ittiin uumamte biyyi lafa eeshi. Eenyutu ittiin uumee fi jecha uumee fi ittiin uumee fi uumeen garaagarummaan si galuu qabdi yaa goobasi afaan Oromoo nu rakkisin kaa Daawit. Yaa kun bifaadha. Wanti uumame tokko wanti uume. Eegan waluu amma fakkeenyaaf akkaan jedhu fooqii kana ana bichaatu ijaareen jedha. Gamoo kana ana bichaatu ijaaree jedha. Ana bichaatu ijaare. Dhufee ana ittiin fayyadameeti Daawit itti fayyadameetiin ijaareen jedha. Eenyu Daawit itti fayyadamee ijaare? Kan gamoo ijaare ana moosi. Fooqii kana gamoo kana guututti anaa ijaareen jedha. Abu Muwaastu ijaare. Akkasumas Daawit fayyadameen ijaareen jedha. Eenyutu ijaare? Munzir assalamu alaikum. Fakkeenyichatu. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ustaaz ijoolleen nama shaadaa qabatu jira jedhanii jala kana nama shaadaa qabsiifna Daawit. Turkii kan jedhu kana dubbisaame namoonni biraas namni barreeffachaa turtan warri kaan hin barreessina namni shaadaan na bira jira jettan shahaadaatu na bukkee jira jedhaati barreessa. Dubbatu nama shahaadaatu na bira jira jettee barreessaa turte mootii kaafadhu. Turkii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Haguugamaadha sagaleen kan kee kam jirtu? Akkam nagaa keessa ni jirtu? Fayyaa alhamdulillah. Inshaallah nagaa taata mucattee shaada qabattee jedhaa jirti as gara jirti. Gaaddisee arsiisa jettu lakkoofsa tokko barreeffadheedhaan. Mayyee gaaddisee lakkoofsa tokko barreeffadhu. Barreeffattu ayyee takka. Gaaddisee arsii. Warri kaan isaa kan jamaa maal taata? Warra kaan muutii godha. Gaaddisee jedhemi? Warra ashoofu kana. Gaaddisee kunoo gaaddisee. Eeywa. Gaaddisee. Harkisaa mee warri modeetara harkisaanii turkiin keenya dalaguutti hin jiru? Harkisaanii tokko qaba barta. Linkii gochuun barbaachisaadha. Laa kiyyanii turkiidha. Dandii akkuma tokko jira ree. Kiyyanii turkiidha. Barreeffachaa jirti gashaanii. Nama tokko takka lama mana meeqa nama meeqa asirra jira? Kanattuu jalaa bu'aa.
Egaa rabbi barakaa si haa godhu. Okay, bakka ibnu sana galcha. Lakal hamdu rabbi arjuma fitiri. Kutee kaanoo Daawudis fixateen kasuma Naazireet tana dabarraayee. Gaaddisa ergadhu ofii keetiif ergattu ustaasi ofiin kan shaadaa erjettu sun ergadhu gaaddise. Warri moo dheeratalaa yoo jiraatan warra isaanii ni turkiin dalagaa hin jiru. Itti guurreen kuma sana wayyee. Ingaa guurratee deemee jira dhaqeetuma sanmaa wajjin olii gadeenya jiru. Hunda rakkate wallaahi nama rakkate wangee maqaa Yesuus hin beeka Oromoodhaan hin jedhan dhufanii maqaa namaa jijjiiramu takkaan dhageenya. Gaaddisa ergadhu Nazireet akkasuma Nazireet. Abet jira. Nagaan siif haa ta'u jirtu? Jira galataa waaqaa nagaa jirtani. Fayyoo. Intamati nagaa maatii wajjin hojiin barumsi dalagaan biyyi lafaa akka wani fafura nagaa. Hunduu nagaa. Ortodoksii fakkaata natti. Akkasumadha. Wangeelaa fi Quraana hundi dubbista? Wangeela naan dubbisaayyee. Quraana garuu manatti nagaasi. Wangeela dubbiste? Eeyyee. Akka dansa dubbiste? Akka gaariitti hin dubbise. Itti amantaa? Eeyyee kamaafan itti namannu. Dubbii Yesuus jedhu hin fudhattaa? Nan fudhadhaayyee. Dubbiin ni jedhu dhugaadhaami? Eeyyee kamaaf dhugaadhaayyee. Hin fudhattaati garuu. Waan ni jedhutti hin fudhattaa? Jechuun waan Quraana kiyyaan walii galu waan jirtu waan waliin faalleessine yoo taate qaamni biraan faalleessine takka innummaan waliin faalleessine yoo jedhe nan fudhadha. Kamaarraa dubbiin Kiristoos dhugaa ta'uu isaatti hin fudhattaa naan eeyyeen hin jedhaatti sufii. Okay. Yesuus Kiristoos ani nama jedha dhugaa moo saba hin fudhattaa? Kama jambaraa naa deebisi kaa jalqaba naaf deebisteetta. Maali ani wangeelarraa hundan fudhadhu bakkaan fudhadhu fi bakkaan hin fudhannee jira. Waan Quraana kiyyaan wal faalleessu hin fudhadhu. Iddoo kaanitti eenyutu barreesse isa dhugaa sana barreesse qoy. Maalinni? Isatti fudhattu sana eenyutu barreesse? Kitaaba Abiyyiin kitaaba isaa keessatti dhugaa fi dhararlee hin barreesse waan hin barreeffama. Kitaaba sagalee Waaqayyoo osoo hin ta'in kitaaba Abiyyiitu kan juwaaru kan abbaa fi mililikuu waan inni barreesse waan hin fudhadhu jira waan hin fudhannee jira. Kanaaf yaani dubbii Yesuus jedhanii yeroo barreessan waan Quraana kiyyaan Quraana kiyya Yesuus ergamaadha jedha ilma Maariyaam jedha gartee ergamaa saba Israa'el duwwaadha jedha Yesuus homaa gochuu hin danda'u jedha Rabbiileen akkasuma naan jedha. Kanaaf wangeela keetirraa isa argee ani namaa jedha naan fudhadhaati nama jedha wangeela keetirra caafamee jira hin fudhatta hin siin jedhemma yoo Yesuus hin kijibeette ati itti namannee jechuun wangeela keetittu. Ani sakana nan fudhadha garuu dhibbatti waan mormu hin qabu kitaaba keessaati jechuudha. Eeshi ayyee waluma galaa deema. Wangeela Yohaannis miraaf 8:4. Tole. Maalidha ammaan kitaaba qulqulluu keessaati seera uumamarraa kaasee hanga mul'ata Yohaannisitti waan dhiisu hin qabu hundumaa nan fudhadha. Kanaafin si jedhee bara ati ni fudhatta anaa miti kan fudhatu ati ni fudhatta akkam fudhanneen akka fudhattuuf hin fudhannee si qorachuuf si laaluufi. Kaammatti gaaffii achi keessaatti na gaafattu sun dhugaa ta'uu isaa hin beektaa yoo akka inni dhugaa ta'e hin fudhataa. Ani maaltu na galche ani jechuun Quraana kiyyaan nama naan jedhe argadhe kun Yesuusis nama naan jedhe wangeelli keetii bakka namni katabus sagalee Waaqayyoo taatus seexaana taatus waan ni barreeffamte san Quraana kiyyaan waliin galte. Fakkeenyaaf ani Oromoodha jedheen kitaaba tokko barreessa qaamni biraa Abu Mu'aaz Oromoodha jedhee achi keessa barreesse wata karaguma naabee jechuudha. Dubbii kana Yesuustu dubbatee jettanii Yohaannis keessatti saniifin akka ati fudhattuuf hin fudhanne sabni biyya lafaa kuna arguufiin si gaafachuudhaaf jedhe hin fudhatta Yesuus Kiristoos ani namaa jedha hin fudhatta. Gaariidha eeyyaan nama ta'uu isaatti nama ta'uu isaa qofa osoo hin taane waaqa ta'uu isaa iyyuu kunoo kana waan siin jedhe Yohaannis 8:40 irratti ani namaa jedha Yesuus nama jettee fudhattamu fudhatta. Ati maa hojii handhuurarraa kaata jalqaba wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsarraa tokko kan maaltu achi nageessa gobasii kiyya maaltu achi dubbiseen jira caafanii hundi lakkoofsa keewwata jedhamee jira. Osoo ayin jedhin zaayin jedhama.
zaay akka ta'e ni fudhattaa kana hin jedhamu abaacaa osoo hin jedhin zeetii san hin jettu zaa takka hin jettu eega zaan san zaa ta'uu ni amantaa hin jedhe zaa fi abaacaa ta'uun amanaan hin jettu. Mitika. Mucaan amma gaafa jalqabaa qubee qottortu kan qubee gaafa lakkooftu arraa ka'ee erga amanteeti booda erga aatti amanteeti booda achiiti booda zaa modhatte baratti jechuudha. Ati jalqaba akkasin barsiifta baradhe dubbisee baran wangeela dubbise maybe sirra dubbisu mala maybe siga dubbisu mala dubbisu mala kan akkamittiin argaa. Rakkoon qabu eegaa itti amantee taarisa dubbiste sanattis. Anaa miti ani wangeela kan kee guutumattu ishii ittiin amanu ati itti amantaami. Ittiin amantu erga ta'eeti maa hojii gaafa taree. Siin laala akka atis ittiin amantu akkuma kiyyaa ittiin amanne atis. Nadha mana garuu. Eeshi si gaafa garuu dhiisi kaase ammoo. Yaa Naazire dhiisi si gaafadha ni amanta ani wangeela keetirra bakkaan dubbise ati Yesuus waaqa jettee nan lallabda. Yesuus waaqa jettee lallabdaami. Yes, wangeelli gartee Yesuus ani waaqan jenne ammoo bakka Yesuus ani nama jedhu argadheetiin maaf jarri kun kijibanii nutti wangeelli isaanii nama jedha maaf isaan waaqa nuun jedhanii maa kijibanii qaal baqaal waaqa kan jedhu hin jiru kunoo Yesuus ani ilma namaati jedha Naazireen ni fudhataa jechuufiin arras gartee si ol galfadhe Naazireen ni amantaa Yesuus akka nama ta'e. Nama ta'uu isaa namarraa dhalatee jira tokko jedhe garuu wangeela gaafa dubbistu. Anna gobazi ma akkana taatu wanni kun jechuun sa'uma gubuta Yesuus Kiristoos ani nama jedhaa miti wangeela irratti. Qoy kaayyee. Mucaan shaataa qabsee qoysee deebi'ame gaaddisee tan. Gaaddisee. Dhaggeeffattu qoy beduu raabu maal? Maal dhaggeeffattee waggaa meeqa dhufte? Ajaa'iba Quraana aayaa kanatti amantaan jenna eeyyee maa akkas ta'u maal ta'e dubbisii maal hin jedhu eenyuun aman hallaqee. Bakkuma feete naaf dhagaa nyaadhu yoo naan jedhe quraanii naan nyaadha yoo naan jedhee jiraatu taate. Didoon. Gaaddisee. Dhagaam. Gaaddisee. Dhagaan jira. Akkas. Nagaan siif haa ta'u akkam? Amiin nagaadha. Baga jiraatte akkamati? Naga kooti. Kasi dubbisu jira kana beeyta? Kasi dubbisaa jiru kana beeyta? Argitee beeyta biyya lafaa Bolina kee galmaadha. Ana Abumaazi ati gaaddiseedha? TikTok irratti takka TikTok arra banatte moo duraan banatte? Arra ammaan banadhe. Arruma banattee nu argite? Arra banattee nama meeqa qabdi? Nama 600 eenyu si follow godhe arra? Anamoo? Ajaa'iba maqaa isaatiin. Anuu guyyaa tokkotti 600 takkaan arganne. Yoon banatteeti okay TikTok irratti nu garee shaadaa ni beeyta? Laasin hin beeku har'a koo argin koo. TikTok yoon banatte waggaa meeqa? Ani ture dhiyooma kanan banadhe malee dhugaa. Bareedaadha. Tole waa'ee islaamaarraa odha dhageessee beeytu? Yaa nan beeka. Islaamni waan itti amanu beeytu? Yaa. Hin sodaatin egaa. Shaada qabattaa jedhan namaatu jedhe dhuga moo soba? Dhugaadha. Namaas dirqee? No. Ofii keetiifi? Yaa. Islaamni waaqa tokko hin du'u jiraata Allah jedha. Nabi Muhammad ergamaa jedhee amana. Yesuus ergamaadha. Nama malee waaqa miti jedhee amana. Fudhatta? Yaa. Nama birrii si kanneen si fidee jira? Akkas jedhani gaa. Maal beekna nuti? Beenteen akkas hin jettu. Kan birriidha. Maal beeka akkas jedhan barsiisonni keessanii? Birrii barbaadaa jedhan dhiira barbaadaa dhuftee jedhan gaafa shaadaa qabattee sin dhiisanii. Kana hundarraa wala baati? Amantiin kamiinuu kan birrii nama bitu hin jiru. Kan kiristaanas ta'e
Osoo birrii taate hin lallabna akkanatti eenye birrii namaa kennineetuma cal jenna sila. Lallaba maaltu nu rakke sila. Saniif inshallah laphee keetiin dhugoomsitee waaqayyoo tokko malee waaqni biraa hin jiru kan hin duune kan hin nyaanne kan naman taane kan hin rafne kan dubartiirraa hin dhalanne waliigallee kan dhiiran ta'in kan dubartiin ta'in kan qaama saalaan qabne inni jiraataa jabaa sekendii takkaaf hin duune jechuu hin amantaa. Iyyaa naan amana. Shahaada si baas nagaa viidiyoon si argaa. Rabbi si laaffise alhamdulillah. Kaafadho yee viidiyoo shahaada si qabsiisa inshallah. Shahaada jechuun dhuga ba'uu jechuma. Salaama si kun cuuphaan hin jirtu. Jechuma lama jettee bas waan ija si tola. Okay, Godhadhu hin sodaatin biyya lafaa sargii fi shahaadaan dhokachuu hin dandeessu. Heeruma namni dhokeessu. Abbaa manaa gartee dhokotee hin heerumu namni. Biyyi lafaa ollaan sabni si beeku qaba. Islaama ta'a jedhanii dhokachuunis yeellama. Rukutaa jamaa ammoo manni biizii ta'uu eegaleetiin jira. Tuqa akkuma namni dabaluu manni biizii ta'a yoo ta'u. Dileena galchaa jiran maaloo dilli kun keessanii 2000 maali? Wana ajajamaan jiru tuttuqa ijoo. Barakallahu fiikum. Naaziree qabsiyatis mee hin fudhattaatillee. Nusi ergen gaaddise kaasi ka. Shaashii dhadhu. Viidiyoon sodaatiin maali biyya lafa anuu gurraacha kun guyyuma tokkoon as bee biyya lafaa tanarratti guyyaa lama guyyuma tokkoon beeksifoo takkaan deebine. Guyyaan duu qofa viidiyoon kiyya asirraa miliixi malee. Tolfadhu daqiiqa sii kannaa okay muutii godhadhu. Tap jiran. Allah ya Rahmani. Yesus enta ugon kuma Astagfirullahaladzim masyaallah. Gadise. Akas. Mata kan sodaatin. Tolfadhu man. Qayyinna nacci wal bira dhufte kuno. Sirreeffadhu man sodaatin shahaada qabannee deemna. Ofitti hin dheeressin sirraa gabaabsa. Fudhadhu waa hattee biyyaan baane waa hin saamne lubbuu namaan ajjeefne kaasee firraa nama guutuudhaati. okay. Hin sodaatin. Anuma kana nama kokkofalchiisaa namni kun harka nama kofola. Gurraachuun mini xiyya kanaan si'a. Ilkeeti gatan malee yeroo gaarii fuula kanaa hin argani. Okay. Akkamati nagaa gaaddise. Nagaa. Peentee keessaa dhufu jirta moo ortodoksii keessaa? Peenteedha. Eeywa, maashaallah. Ijoollee si komandooti? Arsi. Maatii tee keessa islaamni jira? Yaa. Eenyuun jira? Obbolaan koo. Ayyo. Warra sirra xixiqqaati moo gurguddoo? Xixiqqaanis guddaanis. Maaltu ati waggaa dila kanaan si eege shahaadaan fudhatin? Jechuun guutuu keenya soosaayi muraasa. Ajaa'iba. Asirri isa socho'in kaasirri kaameraan mazaana godhe nuyi. Dura cacca'u jirtaa bar. Taayumaatu. Wata akkan taatu. Bar araba si godhu hin deemnu bar. Shahaaduma si qabsiifneetuma maashaallah ashahaadu jetteetuma deemuu deemta. Sirra gimmaasha taatee bar nama gimmaasha nutti taatee jirta amma. Nama guutuu ta'e kaa. Sirraa xumurra. Abshir saalfachuun waama imaana lapheerraa jechuun dubartii caffartuu naman argine taasirraa harmoo dhiiga turguftu sanii miti waa caffaruu fi janajjanaaf hin deemnu beeytu. Abshir shahaada si qabsiisa inshaallah. Tole haadhaaf ebbaan keetoo pheentuma? Yaa. Namni shahaadaa qabatee hin jiru isaanirraa? Haadha koomoo? Namni jechuun maatii haadhaaf ebbaa keetirraa namni islaama ta'e hin jiru jechuu kiyya. Abbeeraa kee eenyu firoottan kee? Abboonni kiyya immoo musliimadha hundi isaanii. Haadha kiyyaaf abbaa koo waan taane.
ayya baga jalaa geeddaramteetii si koot inshallah quba tokkicha ol qabi shahaada si qabsiisa inshallah rabbi siif haa laaffisu. Okay. Maal taate eenyu si qirqidaa jira maaltu si tuqe akkas hin sodaan gallakkisee afaan maaloo balaan buute dubartii taani nu taa'i jennaan isiin hin sodaata ati maal sodaata taan gattaa jennaan taan mee harka firraa fudhennaan jedhi akkanas laa ilaal wata akkan sodaate maaf jennaan yoo kana gone islaamuma fiddanii shaadaa qabsiiftan jedhan bar akkuma fi walda godhannu seeni kallattiin finnee kunoo qabsiifna nuti ijoollee siikoo mundoo kiristaanallee taatu pheenxeellee taatu teenya harka kee ol qabii ana laal ilaal inshallah ajira itti akkana jedhi quba tokkicha gaddeeffadhu harka kaan kaayyadhu inshallah as jedhi himaa hin sodaatin na jalaa jedhi laal as laali maali sagantaa koflaatii dhiiroo maal taate gaaddise Hey, okay. bishaan dhugii kottume taptaaf godha jiran isin hanqasu uumaatu haa taatu hayyee laphuma keetiin islaamummaan amantii dhugaati laphee keetiin fudhachuu deemta moo nama gartee nu fide kanaatu gartee birrii sii kan La prima che ando female. okay akkas taate waan naate nu sin dirqin maarree ayyana jala ashahadu harka ol qabadhu Ashhadu an laa ilaaha an la ilaha an an laa ilaaha la ilaha laa ilaaha maaltu si kofalchiisu jira mena dhibdeen yani afaan kee kuni la humanti. cufadhu siin qabsiisaa bas cufadhu kofalee feete naaf hin taane nuti sin finne sin dirqisiifne sin beeku biyya lafaarra arras yes abeen naazireet Meestii bakka waliin dubbii keenya booda qabattuuti carraanaa laattu. naa daqiiqaa meeqa waan kofaluu malee didde waan kofaltuuf hin dhibeeni kofaluutti hin jiru qirqiisuutti hin jiru Ofitti amantii haa dhuftuuti ammasitti. yaa shaadaan dirqisi qabsiisuun deemu fadha keeti eenyu gaaddise kofla sirba sirran keenyeessi kofalchiisutti hin jirru yoo kofalu feete kofali deemi gartee akkanaa booda dhiiraaf dhuftee sin jedhan maal dhuftee viidiyoo sirra dalagan naazii qoy Maayikii qabadhu ati gurba. Namichaana. qoy naazii kiyyati abshir inaasoo nagar tokko hin dhayinu gaaddise hin kofaltamoo na jalaa jetta Yalla sinjaran daga, sorry. maa waayif jala keessa jirtaa waan si qirqida No. viidiyoo maatii teetoo haasoiteen beektu takka Nana samale. jaalallee keetii hojii hoo Ya jalin kiyo hase kasir bebe presanif kamfade. maa viidiyoo maa miti Ustaaza odiyoon qabsiisa. cufadhu oduun hin si qabsiisa Rakon ga wana gapsi sabaga rakisa. jedhi na jala harka kee ol qabi ashhadu qalbiin qaceelloo na dhaggeeffadhu biyya ganda islaamaa keessaa dhufte hin dhageessa ashhadu Ashhadu an laa ilaaha an la ilaha an laa Allah ilaaha ilaha illa allah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan nalaale afaan kiyya na laalaa deemu jechi namni namarraa yeroo baratu as nama laalee namarraa jedha anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rasulu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu rasul ani ragaan baha
Rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Rabbi tokko malee kan gabbaramu jiru. Muhammadis Muhammadis garbicha isaatii fi garbicha isaatis garbicha isaatii fi garbicha isaatii fi ergamaa isaa ta'uu nan dhugoomsa. ergamaa ta'uu isaa nan dhugoomsa. Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos Isa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbii miti, Rabbii miti, ilma Rabbiis miti, ilma Rabbiis miti, ilma Maryamaa, ilma Mariyyamaa, garbicha Rabbii fi garbicha Rabbiifis ergamaa isaa ergamaa isaa kan saba Israa'el duwwaaf irra nadii mallaqee kan saba Israa'el duwwaaf kan saba Israa'el duwwaadhaaf kan saba Israa'el duwwaaf yaa salaam kan saba Israa'el duwwaadhaaf ergame ta'uu isaa ergame ta'uu isaaf laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee aaboo waaqummaas akka hin qabne fudhadhee aboo waaqummaa isaa fudhadhee aaboo waaqummaas akka hin qabne aboo waaqummaa isaa kan qabne fudhadhee fudhadhee arraba kiyyaan dubbadheen jira. arraba kiyyaan dubbadheen jira. Hangasuma Rabbi si haa barsiisu ayyee cufadhu. Dubartii musliimaa ni beektaa? Hiriyyaa ni qabdaa? Hiriyyaa musliimaa ni qabdaa hin jedhe? Turkii nama itti godhaa deema? Ayyee ustaazanatu namatti godhaadha. Okay ayyee. Maal nuti nama kofalchiisuu dhufne? Dhufeete gandaa abbaa abdii faan dhayitu. Ayyee jiran eessa qote gurbaanoo? Tamanni maal ta'e isa qottan? Maaltu nu galche nuti jiran abbaan fedhe borullee phentee taatus ara taatus nama qabsiin jedhe waan akka nama qabsiisu inshallah abshiru. Munzira salaamu alaikum. Nama galchaa ijoo manni ajajamaan jiru manni ajajamaan jiru kiristaana galchaa yookaan argaa koppiniinki godhamee jira keenya manni takka na ajajamaan jiru shaadaallee barreessuuf jedhee na didee yeroo namni baay'atan namaan ajajamu tole jedhe nama galchaa warri muridee tana Miidiyaa lama galchaa taa'uftaa godha nama 2,200 jirtani. Uummatal rukutamaa jedhe namtichi. Munzira dhummaan hin jiru. Saan nama qofaa jira bara sirra.